Ethiopia on the verge of another war. Now, old enemies have made new alliances. Oduu ammee buufanni doonii Assab Saawud Arabiyaan fudhachuu dinnaan Gibxiitti gurgurame. Itoophiyaan marfamtee daangaan Itoophiyaa diina Itoophiyaa barabaraan Gibxiin cabuuf fiixee geera. Isaayyaas Afawarqii saba afaan sanyii tokko ta'an aadaan tokko ta'an ganuun sanyii fi aadaan isaaniin tokko hin taane filataniiru. Gibxiin meeshaalee waraanaa fi loltoota ishee gurrattee siqtee nu biraan baatee jirti. Torbanootaan dura Jibuutiitti naannoo buufata doonii Itoophiyaatti buufata doonii haaraa ijaaruuf Jibuutii kan qabatte Gibxiin amma immoo dhuftee Tigraay seenuuf daangaarra geesseetti. Jaarsummaan Itoophiyaan ergite didamee obsituu fi fakkaatee callisuunis sodaa fakkaatee waraanni Itoophiyaa irratti banamuuf fiixee geera. Yeroo itti karaa Gambeellaa waraanni waliinii banamee jirutti, yeroo itti faannoon Amaaraa naannoo Amaaraa dararaa jirutti, yeroo itti loltoonni Tigraay naannoo Affaar irratti yaalii waraana banuu yaalanii fi qaana'anii deebi'anitti, yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO shanee jedhuun hedduun galaa jiranitti muddamni kaaba Itoophiyaa ammas irra deebiidhaan dhalateera. Yeroon itti baay'ifnee waa'ee biyya keenyaaf Waaqayyoon kadhachuu qabnu hammadha. Amma irreen diinota keenyaa ulfaatee duumessi waraanaa ulfaataa fi sodaachisaan ammas kaaba Itoophiyaa irraa buufateera. Yeroon itti humni Itoophiyaa qoramuu inni dhumaa ga'eera fakkaata. እኛ ኢትዮጵያውያንን የሰው አንፈልግም የሚፈልገንና የሚነካንን ግን እንደ ልማዳችን አሳፍረን እንመልሳለን። ናውዚ ዝመጻናሉ ዋና ምክንያት ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ስርዓት ወይ ከዓ ምሳና ንቃለሶ ነበርና ቀዳዚ እቲ ስርዓት ናይ ሓደ ጉጅለ ለምበር ናይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነ Cabeensa Itoophiyaa kanawwanii fi eegaa oolan akkasumas yoo Itoophiyaan biyya xixinnootti fofottoqte malee biyya taanee hin jiraannu jedhanii kan yaadan ammas wal gurmeessanii daangaa keenyarraan ba'anii jiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa jalqabuuf fiixee geera jechaa jirra. Itoophiyaan harkuma gurshiteen ciniinamteetti. Eertiriyaan Assab jaalalaa fi waliigalteen Itoophiyaaf kennitee bakka isaa qabeenya guddaa fudhachuutu dandeessu sana diduun akka Itoophiyaan hin fudhanne gochuuf baattee oliif gadi fiigaa turteetti. Namoonni baay'een keessa kan hin jiraanne buufata doonii Assab Saawudiidhaan fudhadhu kan jette Eertiriyaan Saawudiin bakka ijoo Itoophiyaan kan kooti jettu kana hin fudhadhu jechuu isheetiin fakkaata diinaa fi masaanuu Itoophiyaa Gibxiitiif kennitee jirti. Itoophiyaan buufata doonii galaana diimaatti ishee baasuu Assabirraa kiiloomeetira 60 qofaa fagaattee argamti. Ijaan ilaalti jechuudha. Amma immoo oduu ammee dhagaameen Eertiriyaan waraanni Gibxii daangaa Itoophiyaa akka seenuuf affeertee jirti. Kana malees buufanni doonii Itoophiyaan kan kooti jettuu fi daangaa Itoophiyaa irratti argamu Assab Gibxiif kenniteetti. Kana jechuun kallattiin Gibxiin diinni Itoophiyaa fageenya irraa kaatee kiiloomeetira hedduu addaan kuttee qabeenya seenaa fi seera keessatti kan Itoophiyaa ta'uun beekamu kanarraa qubatti waraana ishees qubachiifti jechuudha. Kun ammoo yaaddoo gaanfa Afrikaa jiru ittuu daran hammeesseera. Erga kun nagaamee meeshaaleen waraanaa gurguddoon gara daangaa Itoophiyaa fi Eertiriyaatti dhiyaatanii jiru. Eertiriyaanis waraana ishee 300 ta'uu gara Assabitti buttee jirti. Kana malees waraana muraasa Tigraay keessaa iddoowwan garaa garaatti akka qabdu himamaa jira Eertiriyaan. Yeroo kun ta'utti ammoo gareen TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu akkasumas bulchiinsa yeroo Tigraay Taaddasee Warradee ofitti dabaluudhaan waraana kanaaf qophaa'aa jiru. Mootummaan federaalaa waan naannoo Tigraay keessatti adeemsifamaa jiru erga hubatee booda miindaa hojjettoota mootummaa fi waajjiraalee garaa garaaf akkasumas baankoliif maallaqaa ergaman ji'oota lamaan dura dhaabeera. Kana malees TPLF meeshaalee waraanaa yeroo waraanaa waggaa 2 fi waggaa 5 dura Tigraay irratti ture irratti lafa keessa dhoksee ture lafa keessaa qotee oliyaasuu jalqabeera. Kana kan hubatee mootummaan federaalaa ammoo boba'aan gara Tigraayitti akka hin seenne ajaja dabarseera. Maarree hir'ina maallaqaa kan isa mudatee TPLF uummata Tigraay hundumaa dirqamaan buusisee ittiin waraana leenjisaa jira. Kana malees midhaan nyaataa buqqaatotaaf ergamus gara Sudaanii fi Keeniyaatti baasuun gabaatti gurgureettiin meeshaa waraanaa bitataa jira. Dhuma irratti amma Eertiriyaan Tigraay fi Gibxii of duuba hiriirsisuun waraana banuuf fiixee geessetti jechuudha. Waraanni Itoophiyaas dirooniiwwan waraanaa fi meeshaalee waraanaa qabu hundumaa toora galchee waraana kaaba Itoophiyaatti uumamuuf jedhu kana ofirraa qolachuuf of qopheessuun ibsamee jira. Maaltu ta'aa jira bal'inaan isin biraan geenya.
Odeessa keenya gara biraatiin Ameerikaan tarkaanfii fudhatte. Kiristiyaanota Naayijeeriyaa halkan guyyaa dararamaa ukkaanfamanii ajjeefamaa fi gudeedamaa oolan ilaalchisee Doonaald J. Tiraamp kanaan dura Naayijeeriyaa akka rukutu akeekkachiisee ture. Akkuma jedhee waraana Ameerikaa ajajuun tarkaanfiin hidhattoota ISIS Naayijeeriyaatti argamanii kiristiyaanota dararaa jiran irratti tarkaanfii qilleensarraa fudhateera. Waraanni Ameerikaa shororkeessitoota ISIS tarkaanfii qilleensaan aleeluu Doonaald J. Tiraamp har'a ibsanii jiru. Kanallee bal'inaanis biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqaa yaadaa keessatti nu qooda. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara oduu keenyaa meetti wal wajjin dabarru. Viidiyoon kun namoota baay'ee biraa akka qaqqabu like gochuudhaan jalqaba. Dhumarrattis Eertiriyaan Assab Gibxiif laatte. Masriin Assabii fi Dooraalee misoomsuuf waliigaltee irra ga'uun ibsameera. Kunis Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a jedhamee jira. Assab seenaadhaanis seeraanis kan kooti jetti Itoophiyaan. Eertiriyaan ammoo qabeenyi kun kan kooti kan jedhu waraana Itoophiyaa kophaa ofirraa qolachuu waan hin dandeenyeef Itoophiyaaf kennee jaalalaan wal wajjin misoomsuurraa masaanota Itoophiyaaf kennuu filatee jira Isaayyaas Afawarqii. Kanaanis torbanotaan dura gara Saawudiitti imaluudhaan buufata doonii Assab kana Saawudiin akka fudhattuu fi misoomsituu yoo gaafatu Saawudiin harkatti busheessite. Amma ammoo masaanuu Itoophiyaa yeroo hundumaa kan taate Gibxiif kennee jira. Gibxiin buufata doonii Assabiin fudhatte jechuun waraanni Gibxii kallattiidhaan daangaa Itoophiyaa irratti argama jechuudha. Kana jechuun fageenya kiiloomeetira 60 qofaadha. Masriin Eertiriyaa fi Jibuutii keessatti buufata galaanaa murteessoo jedhaman misoomsuuf waliigaltee irra ga'uun himame. Waliigalteen kun garuu Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf kan hundeeffame malee dhugumaan Masriin fayyaduuf hin turre. Tarkaanfiin kun wallabdee bishaan laga Abbayyaa irratti deemaa jiru dabalatee Itoophiyaa ulaa galaanaa argachuuf carraaqqii taasisaa jirtu irratti dhiibbaa uumuu mala jechuun gaazexaan Abuu Daabii The National maddoota Kaayiroo wabeeffachuun gabaaseera. Waliigalteewwan icciitii malee mallattoo ta'an jalatti Masriin buufatawwan galaana diimaa Assab, Eertiriyaa fi buufata doonii galoo galaana Eden, Dooraalee Jibuutii misoomsuu fi buufata waraanaa ijaaruu fi akkasumas gareewwan waraanaa muraasaa kan leenjii waraanaa gahaa qaban achirra qubsiisuu ni dandeessi jedhameera. Kana jechuun waraana Gibxiitu Assab buufata doonii seeraanis seenaanis kan Itoophiyaa ta'e irraa qubata jechuudha. Akka waliigaltee Eertiriyaa fi Gibxiitti jechuudha. Akkasumas buufanni doonii lamaan Baabel Mandabitti dhiyoo jiru kun balbala galaanaa murteessaa karaa kibba galaana diimaatiin biyyoottan Awurooppaa, baha giddu galeessaa, Eeshiyaa fi baha Afrikaa wal qunnamsiisuu fi baay'ee murteessaadha. Itoophiyaan biyya daangaa Eertiriyaa fi Jibuutii waliin qabdu taatus sababa buufata galaanaa hin qabnee fi meeshaalee daldalaa karaa buufata galaanaa Dooraaleetiin hirkattummaan alaa galfatti. Ta'us yeroo dheeraaf tattaaffii Itoophiyaan galaana diimaa irratti humna galaanaa hundeessuuf taasisaa turte sababa biyyoota ollaa irraa mormiin mudateef osoo hin ijaarratin hafteetti. Akka maddeen ibsanitti waliigalteen dhimma kanarratti Eertiriyaa waliin taasifame dhuma baatii onkoloolessaa daawwannaa pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiitiin Kaayirootti taasisaniin milkiin kan xumurame yoo ta'u, kan Jibuutii immoo qondaalota olaanoo Masrii fi Jibuutii waliin mariin taasifamuu ibsaniiru. Waliigalteewwan biyyoota lamaan bu'uuraalee misoomaa kan dabalatu yoo ta'u, dooniiwwan waraanaa Masrii, dooniiwwan loltoota akkasumas heelikoopteroota waraanaa dabalatee buufatawwan doonii kana lamaan irraa akka qubatan ibsamee jira. Waliigalteen Jibuutii waliin taasifame sarara daandii Dooraalee waliin wal qunnamsiisuu irratti fooyya'insa kan taasisu yoo ta'u, kunis hirkattummaan Itoophiyaa buufata doonii kana irratti qabdu ni cimsa jedhameera. Waliigalteewwan kunneen biyyoota lamaan keessatti waraanaa seera qabeessaa ni taasisa jechuun maddi tokko The Nationalitti kan hime yoo ta'u, hooggantoonni waraanaa Masrii duraanuu buufata doonii lamaanuu yeroo baay'ee daawwachaa akka turan ibsameera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame yeroo wallabdeen Masrii fi Itoophiyaa
Itoophiyaa sababa hidha haaromsa guddichaa Itoophiyaa irratti walitti gaarreffachaa jiranittidha. Masriin bishaan dhugaatii ishee sadarkaa olaanaa laga Naayil irraa kan hirkattu yoo taatu qooda bishaanii ishee fi barbaachisaa ta'e hir'isuun yeroo gogiinsaa yaa'aa gara gadiitti mudatu sababni hidha guddichaa haaromsa Itoophiyaa akka ta'etti himannaa dhiyeessiti. Itoophiyaan ammoo faayidaa dinagdee piroojeektichaa ishee cimsitee hojjechuuf mirga abbaa biyyummaa akka qabdu mirkaneessitus Kaayiroo fi Kaartuum hidhichi dantaa isaanii akka jalaa miidhe irra deddeebiin mirkaneessuuf yaalaniiru. Mariin hidha kana ilaalchisee Misrii fi Sudaan waliin taasifamaa ture waggoota kurnaniin oliif kan itti fufe yoo ta'u mariin marsaa dhumaatiif waggoota lamaan dura fashalaa'eera. Kanaaf Masriin biyyoota ollaa Itoophiyaa kanneen akka Somaaliyaa, Jibuutii, Eertiriyaa fi Keeniyaa dabalatee waliin tumsa waraanaa waliin taasisaa turtee jirti. Kanaanis deeggarsa ittisaa yeroo tokko tokko loltoota waloo bobbaasu. Bara darbe Kaayiroon waliigaltee ittisaa hordofuun gorsitoota waraanaa fi loltoota gara Somaaliyaatti bobbaasuun deeggarsa meeshaa waraanaa garee farra shororkeessummaa Al-Shabaab akkasumas ergama nagaa eegsisuu haaraa gamtaa Afrikaa biyyattii keessatti argamutti makamuuf karoora qabaachuu ishee ibsitee turte. Addis Istaandaarditu gabaasa. Odeessa keenyatti nuti yeroo darbenu pirezidantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp Ameerikaan Naayijeeriyaa keessatti garee Islaamummaa IS irratti haleellaa cimaa raawwachuu beeksisan. Tiraamp Ameerikaan kaaba dhiyaa Naayijeeriyaa keessaa garee Islaamummaa socho'aa jiru irratti haleellaa cimaa lubbuu isaanii gaaga'e hedduu raawwachuu dubbataniiru. IS shororkeessitoota waliin dhooftuudha kan jedhan Doonaald J. Tiraamp gareen kun kiristaanota qulqulluu irratti xiyyeeffachuun galaafataa jiru jechuun himataniiru. Pirezidaantichi humnoonni Ameerikaa haleellaa milkaa'aa hedduu raawwataniirus jedhaniiru. Ajajni Afrikaa Ameerikaa Afriikoom kamisa darbee kana qindoomina Naayijeeriyaa waliin ta'uun naannoo Sokotootti haleellaa raawwachuu ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Naayijeeriyaa Yuusuf Maayitaamaa Tuugaar BBC'tti akka himanitti haleellaan shororkeessitoota irratti raawwatame hojii waloo ta'uu ibsaniiru. Garuu haleellichaa amantii kamuu waliin kan wal qabatu akka hin taane cimsaniiraniiru. Tuugaar haleellaan dabalataa jiraachuu akka danda'u ibsuun garuu murteen kun hooggantoota biyyoota lamaaniitti kan murtaa'uudhas jedhaniiru. Hooggansa koo jalatti biyyi keenya shororkeessitoonni Islaamummaa akka ciman hin eeyyamtu jechuudhaan pirezidantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp kamisa galgalaa toora miidiyaa hawaasaa isaanii Tiraaz irratti barreessan. Pirezidaantichi baatii sadaasaa keessaa hidhattoota Islaamaa Naayijeeriyaa keessatti argaman IS irratti tarkaanfii akka fudhatu akeekkachiisanii turan. Dhiyeenya kana lammiilee Ameerikaa hedduun kiristaanota Naayijeeriyaa irratti duguuggaan sanyii raawwatamaa jiru jechuun himannaa hedduun irratti dhiyaateera. Gama biraatiin ammoo ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Piit Heeks kamisa darbee Tiwiitera isaanii irratti mootummaan Naayijeeriyaa deeggarsaa fi tumsa nuuf godheef galata guddaa qabnaa jechuun barreessaniiru. Gorsaan pirezidaantii Boolaa Tinuubuu BBC'tti akka himanitti tarkaanfiin Ameerikaan gareewwan jihaadistoota irratti fudhattu kamiyyuu qindoominaan kan raawwatu ta'a jedhaniiru. Daani'eel Buwaalaan biyyi isaanii hidhattoota Islaamaa loluuf deeggarsa Ameerikaa akka argattu ibsuun garuu biyya abbaa biyyummaa qabdu ta'uu cimsanii dubbataniiru. Gorsaan kun akka jedhanitti jihaadistoonni hordoftoota amantaa tokko irratti xiyyeeffatan osoo hin taane hordoftoota amantaa hundaa ajjeesaniidhas jedhaniiru. Pirezidaanti Tinuubuun garuu biyyi isaanii aadaa wal danda'uu, aadaa amantii fi wal kabajuu kan qabdu yoo ta'u, rakkoon nageenyaa kun namoota amantaa hunda keessa jiran qoraa jedhanis jiru. Tiraamp kanaan dura Naayijeeriyaan biyya yaaddoo addaa qabdu jechuun kanaan dura labsanii turan. Sababni isaas baay'inni uummata ishee kiristaanaa balaa jala jiru jechuun ibsan. Pirezidaantiin Ameerikaa kiristaanonni kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru jechuun kanaan dura dubbachuun isaanii yaadatama. Labsiin Tiraamp sun seeraa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet biyyoota bilisummaa amantaa sarban irratti qoqqobbii kaa'uuf fayyadamturas jedhaniiru. Gareen jihaadistootaa kanneen akka Booko Haraamii fi Islaamik Isteetii yookaan IS waggootaaf kaaba baha Naayijeeriyaa keessatti fincila dhiigaa dhangalaasuu taasisaa kan jiru yoo ta'u, namoota kumaatamaan lakkaa'aman ajjeesaa turaniiru. Akka gareen hordoffii addunyaa IS Lead jedhutti namoota miidhaman keessaa harki caalaan Islaamota ta'uu ibsaniiru.
Giddu galeessa Naayijeeriyaa keessatti wallabdeen tiksitoota Musliimaa fi qonnaan bultoota Kiristaanotaa gidduutti bishaanii fi nyaata horii ilaalchisee uumamaa tureera. Torban darbee Ameerikaan hidhattoota IS Siiriyaa keessa jiran irratti haleellaa xiyyaaraa guddaa raawwachuu ishees beeksiftee turte. Kanaan dura pireezidantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp Naayijeeriyaan dararaa lammiilee ishee Kiristaanaa irra gahaa jiruuf dantaa kennaa hin jirtu jechuun erga himatanii booda ministeerri waraanaa biyyattii tarkaanfii waraanaa fudhachuuf akka qophaa'u ajaja dabarsanii turan. Tiraamp miidiyaa hawaasaa irratti akka barreessanitti biyyattii keessatti Kiristaanota irratti ajjeechaa jumlaatu raawwatamaa jira jedhanii turan. Yoo mootummaan biyyattii tarkaanfii ariifataa hin fudhannes gargaarsaa fi deeggarsa Naayijeeriyaa battalumatti addaan kunne jechuunis dhaadatanii turan. Jimaata darbee pireezidaantichi Naayijeeriyaa keessaa gidiraa fi ajjeechaan Kiristaanotaa bal'inaan raawwatamaa jiraachuu kaasuun biyyattiin haala yaaddessaa ta'een xiyyeeffannoo addaan ilaalamuu akka qabdu labsuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri dhimma alaa Naayijeeriyaa Ambaasaadar Yuusuf Tuugaar ibsa kennaniin ejjennoon Tiraamp dhugaa qabatamaa Naayijeeriyaa keessatti mul'atu kan hin calaqqisiifnedha jechuun ibsanii turan. Tiraamp miidiyaa hawaasaa irratti Tiruuz irratti jechuudha akka jedhanitti Naayijeeriyaa keessa jiraachuun Kiristaanotaaf balaadhaaf saaxileera. Ameerikaan ammoo yeroo hammeenyi akkanaa raawwatamu teessee hin ilaaltu jedhanii turan. Pireezidaantichi Kiristaanonni kumaatamaan lakkaa'aman garee finxaaliyyee IS fi Boko Haramiin ajjeefamaniiru jedhaniiru. Mootummaan Naayijeeriyaa ibsa sanbata darbe kenneen okkora gareewwan kutaalee Afrikaa dhihaa fi saahil adda addaa keessatti wallabdee fi qoqqoodinsaa akka babal'atu gochaa jiran qolachuuf kutannoo qabu cimsee kan itti fufu ta'uu ibseera. Pireezidantiin Ameerikaa bakka bu'aa dhihaa Virgiiniyaa Riileey Mooree fi bakka bu'aa Oklaahomaa Toom Koodee dabalatee miseensonni koongireensii hedduun taatee kana qoratanii kallattiin akka isaaf gabaasan ajajeera. Akka seera Ameerikaatti himanni biyya yaaddoo addaa qabdu jedhu maloota ittiin Waashingtan biyyoota hordoffii jalaa akka galchitu taasiftu keessaa tokkodha jedhameera. Tiraamp biyya Afrikaa dhihaa Naayijeeriyaan ajjeechaa Kiristaanota irratti raawwatamu dhaabuu yoo dadhabde tarkaanfii waraanaa ariifataa fudhachuuf akka qopheessitu akeekkachiisanii turan. Pireezidaantichi dabalataan deeggarsii fi gargaarsi Ameerikaan biyya boba'aan badhaatuu fi baay'ina uummataa Afrikaa irraa tokkoffaa taate kanaaf gootu atattamaan akka dhaabbatus akeekkachiisanii turan. Kana erga ibsanii booda egaa guyyaa kaleessa Ameerikaan tarkaanfii IS fi hidhattoota Boko Haram irratti haleellaa qilleensarraa cimaa kan ishee raawwatte. Waaqayyoo biyya keenyaaf addunyaa keenyaaf nagaa irraa afaan ufaa buusu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessuu itawaanu yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aataan booda odeeffannoo itaawaa fammee gara birootiin hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.